Ethiopia government is a dictator. Ethiopia government is a dictator. No peace in Ethiopia. No peace. No justice. No peace. No justice. 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 Oromia shall be free. Oromia shall be free. Qeerroon keenya Faransaay Paaris irratti akkasitti hiriira nagaa gaggeeffataa jiru. Akkuma beekamu qeerroon keenya har'a akkasittiin daddabarsaa jiru. Qeerroon keenya kana akkasitti jiru jechuudha. Waan dhageenye tokko kan inni bareechee garuu waan oomisha akka hin nagan nagare jedhee garuu amma dhiisaa bakka asii